Akkam jirtu hordoftoonni gaattuu nuti nagaa jirra. Akkuma baratame barumsa kallattiitiin afaan oromoo, afaan amaariffaa, afaan ingiliffaa barachuu barbaadan himuudhaan lakkoofsa kanaan nu argachuu dandeessu. Chaanaalichaaf immoo yoo haaraa yoo taatan subscribe gootanii viidiyoo ilaaluu akka hin irraanfanne. Video yeroo darbe keessatti waa'ee present continuous tense sirriitti ilaallee turre. Video kana irratti immoo waa'ee structure present perfect tense hima negative keessatti immoo positive keessatti akkasumas immoo gaafii yogguu ta'u akkasumas immoo faayidaa present perfect tense sirriitti kan ilaallu ta'a. Hamma video dhumaatti nu hordofaa. Tole jalqaba irratti structure present perfect tense yommuu positive ta'u maal fakkaata kan jedhu sirriitti haa ilaallu. Egaa subject plus has or have plus v3 yookaan immoo past participle of the verb jenne jechuudha. Isa kanniinidha. Subjectii walitti eda'uu sana booda immoo has or have eda'uu v3 jennaan. Has kan fayyadamnu warra third person singular ta'anii fi it irratti fayyadamna. Have irratti immoo kan fayyadamnu warra third person singular hin taane kanneen akka I, we, they, you irratti fayyadamna jechuudha. Egaa hima tokko mee haa ilaallu. I sana booda plus have jenne jechuudha. Have fayyadamna. I dhaaf I have won the lottery. I have won the lottery jenne jechuudha. We dhaanis we have won the lottery. They dhaanis haaluma saniin ijaarre jechuudha. Wanti adda baasuu qabdan iddoo I, we, they, you have malee has gonkumaa fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Akkasumas he fi she dhaafis has malee have gonkumaa fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Hima tokko he fi she dhaan he has won the lottery. He has won the lottery. She has won the lottery jechaatu himoota baay'ee uumuu dandeessu jechuudha. Iddoo kanatti yogguu laallu won kan jedhu verbiidha. Verb 3dha. Verb 1 isaa winidha. Sana booda won jenne jechuudha verb 3 isaa. Kanaafuu verb 3 fayyadamu akka hin irraanfanne yogguu structure of positive sentence yookaan affirmative sentence present perfect tense hojjettan jechuudha. Kan itti aanu immoo structure of negative sentence dha. Structure of negative sentence structure of positive sentence irraa wanti adda isa taasisu nooti qofa itti eda'uudha. Nooti qofa fayyadamu keenya kan adda isa taasisu jechuudha. Subject plus has or have plus not plus v3 yookaan past participle of verbs jenna v3 jechuudha. Saniin alatti wanti adda isaan baasuun jiru nootii fayyadamneetoo sentensicha gara negatiivaatti jijjiirra jechuudha. Haaluma sanaan I have not won the lottery dura irratti maal I have won the lottery jennee turre garuu sentensicha negatiivitti jijjiiruudhaaf I have not won the lottery. I have not won the lottery jenne jechuudha. Haaluma saniin immoo you, we, they, you dhaan ijaaruu dandeessu isini. He dhaan immoo he has not won the lottery. She has not won the lottery. It dhaanis haaluma ani ijaarii kanaan ijaaruu dandeessu. Kanaafuu wanti asitti adda baafachuu qabdan maayinni nootii eda'uu akka hin irraanfanne jechuudha. Yogguu negatiivii taasisuu barbaadan nootii eda'uu akka hin irraanfanne. Kanaafin immoo wanti adda isaan taasisu nootii kana qofaadha jechuudha. Nootii itti dhaane negatiivii goone jechuudha. Tole kan itti aanu immoo structure of interrogative yookaan question sentence dha. Gaafii uumuudhaaf immoo structure isaa maal fakkaata kan jedhu kan ilaallu ta'a. Have, has fayyad gara fuulduraatti fiduudhaan sana booda gaafii uumna jechuudha. Akkuma present continuous tense sana jechuudha. Are, is fi are fi is amii gara fuulduraatti fiduudhaan gaafii uumne sana haaluma saniin have fi has gara fuulduraatti fiduudhaan gaafii uumne jechuudha. Structure isaatis has or have plus subject plus v3 jenneetu gaaficha uumne jechuudha. Have I won the lottery? Have we won the lottery? Have they won the lottery? Have you won the lottery jenne jechuudha. Kanaafuu have gara fuulduraatti sana booda subject immoo gara jedhutti finneetti aansuudhaan immoo verb 3 won kan jettu sana jechuudha itti fiduudhaan sana booda haala saniin gaafii uumna. Gaaffiilee birootis haala kanaan isin uumuu dandeessu jechuudha. Third person singular dhaaf immoo has fayyadamna. Have warra third person singular he, she fi akkasumas immoo it ta'aniidhaaf akka have fayyadamne. Kanaafin has he won the lottery, has she won the lottery jecha haala kanaan itti fufne jechuudha. Egaa waa'ee caasaa hammana erga laallee immoo faayidaan present perfect tense maal fakkaata kan jedhutti haa dabarru.
Faayidaan inni tokkoffaan an action that was started in the past and continues in the present was described by using present perfect tense jennee jechuudha. Dalagaan yeroo darbe keessa jalqabame akkasumas immoo hamma ammaatitti itti fufaa jiru present perfect tense fayyadamuudhaan ibsama jechuudha. Fakkeenyaaf I have lived in America since 1994. Amerikaa bara 1994 irraa jalqabeen jiraachaa jira. Namtichisti yeroo bara 1994 irraa jalqabee jiraachuu jalqabeera akkasumas gara fuulduraatti itti fufa jechuudha. Hamma ammaatitti achi jiraachaa jira. Kanaafuyyuu hanga ammaatitti gochicha itti fufuusaa kana kan ittiin agarsiisnu present perfect tense fayyadamne jechuudha. Birratti immoo she has worked in the bank for 5 years. Isheen baankii keessa waggaa 5ffaadhaaf hojjechaa jirti jedha. Kanaaf waggaa 5ffaadhaaf hojjechaa jirti. Waggaa 5f jechuudha. Achitti itti fufiinsaan hanga ammaatitti hojjechaa jirti. Dalagaa akkanaa kana ibsuudhaaf present perfect tense fayyadamne jechuudha. Tole, faayidaan inni lammaffaan present perfect tense immoo an action that was completed in the very recent past expressed by just. Dalagaan yeruma dhiyoo yeroo darbe keessatti raawwatamee dhume tokko present perfect tense dhaan fayyadamuudhaan ibsama jechuudha. Fakkeenyaaf I have just finished my homework. Hojii manaa koo ammuman fixe jechuudha. Ammuman fixe yeruma gabaabduu dura fixuusaa kan ibsudha jechuudha. She has just finished har jennee fayyadamna. Kanaafuu my sana gara haritti jirtanii she has just finished her work jennee jechuudha. She has just finished her work. Isheen hojii manaa ishee yookiin hojii ishee dhiyuma kana fixxe jechuudhaaf maal fayyadamna? Present perfect tense fayyadamne ibsina jechuudha. Dalaga gochawwan yeroo gabaabduu dura fixne yookaan immoo hojjannee tokko ibsuudhaaf present perfect tense fayyadamne jechuudha. Faayidaan inni sadaffaan immoo a repeated action in an specified period between the past and now was described by using present perfect tense. Gochi yeroo darbee fi yeroo ammaa jidduutti irra deddeebiidhaan raawwatamaa ture tokko kan ibsamu present perfect tense fayyadamuudha jechuudha. Fayyadamuudhaan fakkeenyaaf I have visited my mother several times haadha kan koo irra deddeebiidhaan yeroo baay'een gaafadhe. Yeroo baay'ee gaafachuu isaa kana kan ibsu maanni yeroo darbee fi yeroo ammaa kana jidduutti irra deddeebiidhaan gaafachuu isaa ibsa jechuudha. Kanaafuu gochoota akkasii sana ibsuudhaaf present perfect tense fayyadamna. Birratti akkasumas I have played volleyball several times. Volleyball taphachuun isaa yeroo ammaa fi yeroo duraa keessatti baay'inaan irra deddeebiidhaan taphachuu isaa ibsa jechuudha. Kanaafuu present perfect tense gochoota yeroo darbee fi yeroo ammaa jidduutti irra deddeebiidhaan raawwatamaa turan ibsuudhaaf kan gargaaru jechuudha. Faayidaan inni afuraffaan immoo to express news of recent events yookaan immoo oduu ta'ii dhiyoo keessatti raawwatame ibsuudhaaf kan fayyadamnu present perfect tense dha jechuudha. Fakkeenyaaf tornado has collapsed many buildings. Tornaadoon odoo biyyattii takka keessatti ka'eetoo odoo buildingii yookaan immoo gamoowwan adda addaa jijjigsee akkasumas immoo tornaadichi kan ka'ee guyyoota 2 yookaan immoo guyyoota 1 kan hin caalle odoo ta'e keessatti yogguu gabaasnu odicha kana yogguu gabaasnu maal jennee gabaasna? Tornado has collapsed many buildings jennee gabaasna jechuudha. Akkasumas immoo Daraartuu Tulluun otoo atileetiksii irratti hojii gaarii hojjettee badhaafamte immoo kan badhaafamte guyyoota 2 hin dabarre keessatti otoo ta'e yookaan immoo sa'aatii 1 darban keessatti otoo ta'e maal jennee gabaasna? Daraartuu Tulluu has awarded due to her good works has awarded jennee present perfect tense fayyadamuudhaan odicha gabaasna jechuudha. Haala sanaadha. Viidiyocha akka jaalattan abdiin qaba. Viidiyocha yoo jaalattan like, share, subscribe akka godhuun hin raafanne. Akkasumas immoo barumsa kallattiin barachuu barbaadan iimuudhaan lakkoofsa kanaan nu argachuu dandeessu. Amma viidiyoo biraatiin walitti agarruutti immoo nagaan.